Labsii abbaan taayitaa eegumsa naannoo federaalaa Majjii 23 bara 2018 hojiirra akka ooluuf baaseen korojoon pilaastikaa hawaasni waggoottan dheeraaf itti fayyadamaa turan keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti guutummaan guutuutti bifa jedhamuu danda'amuun korojoo waraqaa fi kanneen biroorraa hojjetamaniin bakka bu'aniiru. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnees oomisha gahaa dhiyeessuu fi gatii oomishaalee kanneenii akkaataa to'achuun danda'amu irratti qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin mari'ateera. Daayirektarri abbaa taayitichaa Boodiidha Dirribaa rakkoo hamaa faalama qilleensaa irratti pilaastikni fidu hubachuun mootummaan qajeelfama baasee hojiitti hiikuuf hojiin korojoo pilaastikaa korojoo waraqaarraa hojjetamaniin bakka buusuu cimee itti fufaa jedhan. ህጉ ጥሩ ሁኔታ እየተከበረ ነው ያለው ብዙ ቦታዎችን ስናይ ጥሩ ነው እንቅስቃሴ ያለ seerri ba'e sirnaan hojiirra oolaa jira hawaasnis bu'aa isaa hubateera hojiin eegalame kunis cimee itti fufa ta'us komiin gatiin korojoo waraqaa fi kanneen biroo irraa hojjetamanii madaalamaa miti jedhuu fi dhiyeessii irratti gaaffiin ni ka'a kanaafis qooda fudhattoota akka keessanii waliin mari'achuun furmaata waaraa kaa'uun murteessaadha inni kan biraan kan daangeffame korojoo pilaastika uwwisaaf tajaajilanii fi pilaastika qaraxitiiti. Hirmaattonni waltajjichaas walitti hidhamiinsa gabaa uumuu fi rakkoolee bu'uuraa oomisha gahaa gatii madaalawaan dhiyeessuu irratti danqaa uuman furuuf mariin akkasii murteessaa ta'uu kaasaniiru. ወረቀቱ ውድ ሆኗል የሚል ያው ኦን ኦፍ የተለያየ waraqatni nuti binnee ittiin oomishnu qaaliidha kan jedhu ni ka'a kun dhugaadha erga qajeelfamni kun ba'ee gatiin waraqaa oomishaaf oolu dabaleera kanaaf hordoffiin gabaa irratti taasifamu murteessaadha damichi dhugaa dubbachuuf taanaan damee carraan hojii bal'aan ittiin uumamuudha kanaaf oomishni gahaan gatii madaalawaan akka dhiyaatuuf qindoominni qaamolee qooda fudhattootaa waliin taasifamu cimuu qaba. ከዚህ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ፌስታልን ልንተካ ነው እየተዘጋጀን ያለነው kana booda guutumaan guututti korojoo pilaastikaa bakka buusuuf hojjechaa waan jirruuf sadarkaan mataa isaa eeggate oomishaalee kanneeniif ba'uu qaba jedheen yaada inni kabiraa hordoffii cimaan taasifamuu qaba walitti hidhamiinsa gabaa leenjiin kennamuu namootaaf carraan hojii bifa uumamuu danda'u irratti hojjetamuu qaba. Dhiyeessii gahaan akka jiraatuu fi hojiin eegalame bifa barbaadamuun akka itti fufuuf qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjechuun murteessaa ta'us obbo Boodiidhaan himaniiru. በዚህ የስራ ዘርፍ የተሰማራችሁ አካላት damee hojii kanaa irratti bobbaatanii kan jirtan guyyaatti hagam oomishuu dandeessu gatii isin ittiin gabaaf dhiyeessitan immoo hawaasa kan miidhuudha kan jedhu irratti sirriitti waliin dubbachuun barbaachisaadha rakkoo isin biraa walitti hidhamiinsa gabaa fi hordoffii irratti ka'eef immoo qaamolee qooda fudhattootaa waliin kan hojjennu ta'a. Magaalaa Finfinnee keessatti balfa oomishaalee pilaastikaa walitti qabaman keessaa 46 korojoo pilaastikaa ta'uu waltajjicha irratti himameera.